baatii jahaa fi miti yookaan amata takka qofaa fi miti garuu amata lamaa fi cinaa guutuu haala sanirraan ture. Yeroo san hunda kafiluma san keessaan ture ciisaatuma maskootirraa laalaa shimbirroolee taphattu dhageeffachaa ammaas yaadaa akka guyyaan tokko dhufuuf deemu guyyaan warra kiyyaa wajjin gabbahee uumama kanarratti gammaduu deemu. Yeroo sanii kaniin ani beekee hagam takka namni carraa akka qabu. Ammaas yeroo sanii kaniin beekee akkaan guyyaan ani taa'uu dandahee guyyaa sanii guyyaan ani namaaf ibsuu deemu haala kiyya kana. Akka isaan beekaniif hagam takka eebbisamtoota akka tahan yooma isaan akkasitti beekuu baatanillee. Guyyaa saniin murteessee akkaan sodaa kiyyaan loluu deemuu tanaan booda. Hundi keenya sodaa qabna. Sodaa waan hin beekamne, sodaa nama dhabuu, sodaa fayyaa dhabuu, maallaqa dhabuu. Hundi keenya hojii keenya keessatti darajaa ol aantuu argachuu barbaanna. Beektoota ta'uu barbaanna. Maallaqa argachuu barbaanna. Yeroo hunda sodaa keessa jiraanna. Saniif jecha takka takkaaniin barreessee sodaa kiyya hunda. Achiiniin murteessee akkaan takka takkaan mo'achuu deemu. Ni beetanii sodaan kiyya takkaffaan maal akka ture? Hiika. Haalaaniin yaalee nama kanatti maxxanu. Nama inumaatu amma booda nan barbaanne. Garuu hin ta'u je'eetiin jabeessee akka anaafinni addaan hin baane. Garuu guyyaan ani murteessee akka kuni sodaa kiyya qofa tahee lubbuu tiyyaniin bilisoomsee isa gadhiisuudhaan. Achiin lubbuu tiyya haalaaniin jabeessee haga inumaatu guyyaa natti himan akka inni fuudhuuf deemu dhaamsa yookaan meeseejiin ergeef je'eenii haalaaniin siif gammade. Waan bareedaa hundallee siif hin hawwa. Ammaas inni nuuni beekaa akkaan arrallee du'aa'ii godhuuf. Sodaan kiyya lammaffaan akka amma booda haadha ta'uu hin dandeenye ture. Dubartillee san haalaan na yaachisee ture. Garuu san boodaniin beekee akka aalama kana keessa jiran ijoolleen hedduu qofa nama isaan taqabbalu ka barbaadan. Saniif jecha bu'aa takkallee hin qabu booyuun. Deemteetumaa guddifachuuf fudhachuudha ifin jee. Akkasumallee kaniin godhe. San booda niin murteessee NGO waa'ee disability awareness eegaluurra sanuu kaniin beekuu akka nama takkallee hedduu hin fayyadne niin eegalee ifatti mul'achuu. Painting godhuun eegalee TV Naashinaala Paakistaanitti eda'amuun murteesse. Qophiilee hedduun qopheessee amata 3 irra boodaa kana. Niin tahee ambaasaadarrii Naashinaalii Goodwill jedhamu UN Women Pakistan. Ammallee niin dubbadhaa haqa dhalaa fi ijoolleetiif. Yeroo hunda ifatti yookaan hawaasatti huguun mul'adhu niin seeqadha. Seeqinsa jabaa fuula kiyyarraa mul'ata. Haga namni na gaafatu yeroo hunda seeqachuun hin dadhabsiisu maali hoo iccitiin isaa? Anis tanaaniin deebisaaf. Ani wantootaan dhabetti if cinquu dhiiseetiin jira. Namaan ani dhabettillee if cinquu dhiiseetiin jira. Wantootaa fi namoonni anaa wajjin ta'uun isaanii hin oolamne anaa wajji jira. Jiruu tee guututti jiraadhu. Eenyummaa keetillee taqabbale. Lubbuu keetitti arjoomaate. Lubbuu keetitti arjoomaate. Ammaas ittiin deebisaa lubbuu keetitti arjoomaate. Sanuma booda kan nama biraatiifis arjoomuu dandeessu. Lubbuu tee jaaladhu jaalala sanillee hiri nama hundaaf. Jiruun jabaachuu malti cinqeenis si hundachuu hin oolu garuu daransaas jabeessa. Yeroo ati namummaa kee fudhatte aalamni yeroo san si hubata. Wanti hundinuu keessarraa hin eegala.